السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرمو مجامع جيو أجيسي سنة رتين دولو ديما وانين نانجو والمال لالا دقي فدا. ألو يا شرف، السلام عليكم. نجيا أنا عبد نانجاني. شرف بيت وين سقافة دجاجي ميو أنا كم سير كاتبار ريت شقتين. أيه 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 obboleetii fi ajjeesuu hin fedhu garuu dogoggoraan ammoo namni ibidda harkaa qabu fittii isni dhawa haadhaa isni jeesa jaartii isni jeesa obboleetii isni jeesa namni ibidda harkaa qabu yotti harkaatti baarriite wanni kun yoo dogoggoraan uumamu taate dhaabbadhu wanni takka nama harkatti ta'uu waanuma jiraati ammoo garuu waan nama harkatti taate tana obboleeyyan kiyyaga wanni tun na harkatti taate ani ilma keessanii miciyyoon intala teessanii naqaladhaallee naadaa ilmoo namaatiif beekadhu. أيه 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 أخيه أيه وأنت كوسو الدناباف تي أكاتا تسير كاتبار ريتي دقيقة ملا مغرتي أيها جوالة شوفتي أخوتي أكو ما دقيسن كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو تنا تدفع تشير قد أجولي غاري يوتيوب ناقا غربان ميشيو جيسي أمان تنا بالبلا أنا دبسه خرا خمسين قديمو جيران عنجي بالبلا رج فتيه قطيا كاتا ميو سير كاشو قدين دويته الدناباس ينان واتك كونين الدناباس انجرتو نمني فيديو انت يدون سبرا جيسي أكا فيديو انت يدون سبرا جيسي نجولي غارا بران ناقا مجان أما خمس جرا خمس كيساسا واقع التي خرج الله دينا تشين غارانغلو ديما خرا جلا خنتي أمان تنا يجورا بالبلا أنا دبسه أتشين قد دبرو جرا تشينين قد ديمو جرا نانجي أمان تنا إني أفانين تسليسين جرا نانجي غرو إني تسليس دبري جرا namni video tiitan agartan daddafa share godha gurbaa kana gaara keessan nu qaba ijoollee teenya ta gaara jirtu biraan nagaa video tana daddafa share godhaadha ammaan tan na dubbisee bilbila irra cufatee kutee bilbila irra deebisnaan na jalaa kaasuu idi ay carraa keenya dhugaa waaqayyo ay carraa shamarran hin dalaganne jennee biyyaa baanetti biyya ormaa keessatti rasaasan xabbafamna wantoota adda addaatiin biyya ormaa keessatti hafna osoo kaayyoo keenya galmaan hin ga'in ashama akkam jirtu hordoftoota isaanii kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam naa jirtu ani nagaa keessan isin jedha hordoftoota koo isinis baga nagaa naa taatanii
Egaa har'a waan baay'ee nama gaddisiisu tokkoon qabadhee dhufe. Akkuma beekamu dheengadallee viidiyoo irratti hojjedheetiin ture. Akkuma sagalee viidiyoo duraa irratti dhageessanitti mucayyoo Saudi Arabiyaatti ajjeesee bahaa jira jedhanii jiru. Silkii kaasee kun sagalee isaa dhageessanii jirtanii infokkoraa jechuudha. Akkanatti akka sobaan hololaan wacaan wanti ta'u kun hin jiru. Akkanatti dhugaan hin ba'u jechaa jira jechuudha. Mucaan kun jechuudha. Dhugaa rabbii dhugaa mucayyoo kana dhiiga mucayyoo kana horfatti lalaasee raa'atee ofii isaatii keessaa bahee deemaa jira jechuudha. Yookiin karaa yeebaniitiin galaa jiran jedhaniit akkasitti haasa'aa jiru jechuudha. Riikaardii irratti waaqayyumti dhugaa mucayyoo tana haa baasu dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee garaa nama nyaatte infokkoraa jira mucaan jechuudha. Manna maaliif warroon akkatti wacan kun wanti isaan fidan argaa jedhaa jira jechuudha. Riikaardiin isaa baay'eetu jira jechuudha. Feesbuuk irratti kan argatanis kan agarras jechuudha. Inna dhugaa waaqayyoo baan baay'ee nama gaddisiisu warra obboloota koo biyya ormaa keessatti mucayyoon tun haga ammaayyuu kun biyyeetti hin dabalamne jechuudha. Haga ammaa reeffi bakka san dhaqee namni lookashinii argee loomni achii fuudhee mucayyoo tana biyyeetti illee dabale yookiin biyya sin buufne yookiin biyyeetti illee hin daballe reeffi ishii tolgaaggaame jechuudha. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Waaqayyo waan akkanaa yoo mana jaalatillee namarraa haa qabu jechuudha. Mucaa kun viidiyoo isaa qo'anaan argee jira. Dhuguma wanta ila ragaan isaayyuu ofumaa isaatii ofitti bahe mucaan kun jechuudha. Osoo ragaa namni tokko ofitti hin baasin ragaa ofumaa isaatii ofitti bahe jechuudha. Kan inni ragaa ofitti bahe viidiyoo isaatii jira. Viidiyoo isaa shugguxii qabatee sirbaa jechuudha. Sirbaa Taaddalaa Gammachuuti sirbee jechuudha. Innaa viidiyoo san qo'afachaa sagalee irraa balleessatanan naffida jechuudha. Dhugaa rabbii mee ima soba yookiin namni soba jettani viidiyoo san jechuudha. Ofii isaatii ofitti ragaayyuu ta'e jechuudha. Shugguxii qabatee takka ofitti qabaata akka wayii goggodhata jechuudha. Ishee innaa sirba Taaddalaa kaawwannaa saniin heeddisaa akkas godha jechuudha. Kun immoo ofitti akka ragaayyuu bahe ofii isaatiiyyuu ragaa ofitti bahe jechuudha. Mucayyoo kana dhugaa waaqayyo isumatti ajjeese. Ajjeesnaan har'a silkii kaasuu didee yoo kaasallee deebi'ee irratti cuccufa jechuudha. Inni dhaadatas akkuma dhageessanii jirtanii mucayyoo kana waaqayyoon dhugaa ishee haa baasu. Dhugaa rabbii jechuudha. Ijoollee keenya waan uummate miti ijoolleen ajjeestee asitti reeffasii dhugaa sii dhossanii rabbi. Dhugaa waanuma dubbannullee wallaalleetti akkas ጊዜ tokko humbeettanii mucayyoo san Dubaayitti ajjeesaniiti xaxxat dhugaan ishee agarraa ba'uu didee haatiif abbaan ishee gubatu. Takkasii karaa irratti sooduma kana keessatti ajjeesanii bakkuma ijaazaa kanatti ajjeesanii raa'atanii karaa irratti darbanii booda ofuma isaatii viidiyoo waraaban. Dhugaa wanti soodii keessa deemaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisu soodii kana keessa deema. Dhugaa rabbii mootummaan kun ijoolluma hundumaa warra waraqaa hin qabne kana haree ofirraa galchee dhugaa rabbii jechuudha. Ofiifuu booda arafattuu hin garagaran kanarra ofii isaaniitiif nyaatan jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha obboloota koo adaraa keessan of eeggadhaa. Warroonni ala jirtanii bakkuma argitanitti ijaazaan bu'inaa. Nama amantee nama tokko jaaladhu malee hin amanin jedha Oromoo. Nama hundumaatu fira kootiin hundumakkaan jettanii raawwattanii har'a dhugaa rabbii ijoollee mucayyoon tun garaana nyaattee har'a ni dalagadhaadha malee har'a biyya ormaa keessattanii akkana ta'amati garuu galaafate jechuudha. Ofii isaatiin jiraata har'a mucayyoo tana galaafate. Dhugaa rabbii meeqa kan nama silkii hin qabne kan isaan hin beekamne nama meeqa jechuudha. Kana raawwanni ajjeesanii darban meeqatu jira ijoollee shamarran keenya jechuudha. Wanti biyya ormaa kun nun goone takkumaayyuu hin jiru. Dhugaa rabbii wanti isheen nun goone hin jiru biyya ormaatu. Dhugaa hiyyummaa matanatti waa hundumaa nu taasise jechuudha. Naa bakka kanatti immoo of eeggannoo godhu waa isiniin jedha obboloota koo waaqayyoon nu haa tiksu isiniin jedha. Maaliif nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu jechuudha. Waaqayyo immoo balaa tasaa namarraa haa qabu. Waan baay'ee ijoollee keenyarra deemaa jira. Ijoollee teenya keessattuu ijoollee biyya Saawud Arabiyaa irratti amma jammaree jira. Saawud Arabiyaan kun takkaa wal ajjeesaa takkaa ijoollee shamarranii ajjeesu waan adda addaa irratti raawwachaa jiru jechuudha. Ammoo bara kana jammaree jira jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya of eeggadhaa. Bakka deemtanitti nama wajjin deemtanii fi nama wajjin kaatuuf nama wajjin ciistu beekadhu. Alagaa fi fira kee olii beekadhu. Homaa namni ilmi namaati yoo fira jettee yookiin dhiiga kiyya jettee yookiin saba kiyya jettee bira dhatte inni diina seetti taasii wajjin nyaatee jechuudha. Mucayyoo tana dura naaf fudhallee jedhee doorsisaa ture jedhanii ani waan inni kaa rabbiin koo haa beeku
waan inni akkas godheessatu beeka. Ani wantan itti viidiyoo kana mucuma kana jedhu viidiyoo isaa kanan arge viidiyoo inni shugguxii ofitti qaqqabee akka inni godhatu oduu agartanii jechuudha. Viidiyoo isa isiniif fida irratti naasaa sagalee irraa balleessa jechuudha. Maaliif sirba waan ta'eef koopiraayitii kenna. Inni akkasii isiniin jedha hordoftoota kooyi. Waaqayyoon waa eeguu isiniin jedha. Of eeggadhaa isinillee isiniin jedha. Warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabskiraayibii gochuudhaan jajjabeessaa. Akkasuma yaada fi qeeqoo qabaattan koomentii irratti barreessuun dagatinaa. Isiniin jaalladha isiniin kabajachaa.